السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أوري سورة كيسان فيسبوك الرت فكينيا سورة وما برباد دنجتشولا فيسبوك جلت أكنا من أجرت أو كنا أكنا من كومنتي لايكي وانا رجعون يجولا إذن كوفانا كارجتانوتي قد يفجودن ديسو جولا فكينيا سورة جوالا كيسان كيسان نجلا بدأتني لبيباتنوف dhofachuu jechuudha feesbuuka keessan jala isin ni agartu garuu namni bira arguu hin danda'u. Mee kana waan akkasii kana waliin ilaalla nu hordofaa jechuudha. Feesbuuka keessa seenna bakka suuraatti hin gadhiisanuu deemna jechuudha. Bakka kana achitti buuna fakkeenyaaf suuraa jawwaar kana fudhaa achi san booda bakka kana jechuudha doon bakka itti kanan tuqa san booda bakka publikii kana jechuudha qubaan yeroo tokkotti buuna achi san booda kunoo gara jalaa kanatti jechuudha only mi bakka itti kanatti tuqne doon bakka jettu jalaa kana dhaana jechuudha doon jetna san booda jechuudha kunoo asirratti postii goona jechuudha. Dabalataan fakkeenyaaf suuraa dabalachuu yoo barbaanne amma keessa seennee suuraa feene dabalannee nekstiidhaane dabalachuu dandeenya jechuudha. Amma onliimii irra jira jechuudha. Namni tokko illee arguu hin danda'u. Nu qofatu argaman jechuudha. Amma fakkeenyaaf postiin godha jechuudha. Amma fakkeenyaaf postii godheera. Amma postii ta'eera jechuudha kunoo. Amma fakkeenyaaf feesbuuka biraatiin seenetan isin agarsiisa jechuudha. Suuraan kun hin mul'atu jechuudha. Anuma qofaatu argamanii. Amma feesbuuka biraatiin seena. Feesbuuka kana jalan seena. Feesbuuka koo kana jechuudha. Nifama. Ayyee hamma baaseera jechuudha rakkina shabakaatii fi suuraan nama gadhiise jechuudha feesbuuka kana jalatti hin gadhiise suuraan nama gadhiise hin jiru jechuudha amma kunoo suuraan nama gadhiise hin jiru jechuudha haala kanaan abbaan fedhe jala galee arguu hin danda'u jechuudha abbaan fedhe koomentii godhuu hin danda'u kunoo asiin jechuudha suuraan amma poostii godhe hin jiru mee feesbuuka san jala muudhanne ilaalla. Kunooti jechuudha. Kunoo ani asii jalatti gadhiifadheera. Yeroon barbaadetti jechuudha. Suuraan kun yoo jawwaala keessaa jalaa badees an dhufeetan jechuudha. Bakka kana dhaatanii akkasitti jechuudha. Kunoo akkasitti argattu jechuudha. Haala kanaan. Suuraan ammaan gadhiisee ka'e jechuudha kunoo kana jechuudha. Haala kanaan akka namni tokko hin agarreetti. Facebook irratti suuraa jaallattan suuraa barbaadan hunda isaa gadhiifachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammas dabalata waan tokko gadhiisuu jettani suuraa kana qulfii irratti tani gadhiifataniitu waan ta'eef ammoo daganaa fakkeenyaaf namni immoo akka argutti yoo gadhiifachuu barbaadan ammas bakka kana dhaatanii suuraa kana fiddu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana fidaa bakka xiyyaa kana bakka only mi jettu kanatti qubaan bu'u jechuudha yeroo tokko. Achi bakka public jettu kanarraan ka'a. Bakka doon jettu kanan tuqa kalata amma jechuudha namni arguu hin danda'a jechuudha. Akkasitti yoo fakkeenyaaf poostii godhe namni arguu danda'a jechuudha. Akkasitti amma publikii irratti deebi'eera jechuudha. Haala kanaan amma isa jalaa kana namni tokko illee arguu hin danda'u jechuudha ana malee garuu isa kana publikii irratti deebi'eera waan ta'eef abbaan fedhe arguu danda'a jechuudha. Amma feesbuuka kaaniin dhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Ifamalii torkiidhaa fi suuraan ammaa kunooti jechuudha. Haala kanaan baasuu danda'a jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeessu.